Iskii viidiyoo kana walumaan ilaallee walitti haa deebinu. Viidiyoo kana keessatti wanti hubanne waa tokkodha. Innis maalidha? Yeroo ammaa kana keessatti jireenyi dabalaa deemuu irraan kan ka'e dhalli namaa beelaan baay'ee miidhamaa jira. Yoo rakkatte namni si gargaaruudhaaf ofiisaatiyyuu of jiraachisu itti ulfaataa jira. Garuu Rabbiin inshaallah guyyaa tokko jireenya kana nurraa jijjiira jennee abdii qabna. Kanaaf hanga dandeenyutti ollaa keenya kan rakkatee jiru, kan dheebotee jiru, waan qabnuun wal bira dhaabbachuu qabna. Akkasuma namni yeroo baay'ee uffata gaggaarii uffatee deema. Garuu kan akkaawuntii isaa irraa homaa hin qabnetu jira. Kan kiisii isaatiillee homaa hin qabnetu jira. Garuu rakkoo isaa himachuu sodaatee bishaanuma qofaan dhiqatee babbareedee deema. Kanaaf rakkina isaa qofaasaa keessa isaatti qabateetu dhalli namaa rakkina miti qabaatee deemaa jira. Kanaaf iyyuu wala hiyyaafannu, wala hordofnu isiniin jedhaa. Guddanyaa keenya meeqatu, hiriyaa keenya meeqatu, fira keenya meeqatu osoo nutti hin himatin dhoksaadhaan miidhamaa jira waan ta'eef wal iyyaafannee wal gargaaruun aadaa keenya ta'uun isiniin jedha.